Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu warroonni kiristaana taatan ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa qabu. Kun chaanala keessan soofuma raappiidha anis mo'edha. Akkuma baratame viidiyoo ajaa'ibaa qabadhe isinii dhufee jira. Barnoota har'aa keessatti kan ilaalu dhaggeeffattoota kan koo aappii ajaa'ibaatiin wal isin barsiisa. Aappiin kun maaliif nu fayyada jechuu dandeessan? Amma isinitti himana dhaggeeffadhaadha. Aappiin kun faayidaan isaa guddaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo aappii barbaadanitti yeroo barbaadanitti akka itti fayyadamtanii fi akka itti fayyadamne goruudhaaf. Kana jechuun warroonni wifi itti fayyadamtanis warroonni data itti fayyadamtanis jechuudha interneetatti ni fayyadamtan. Fakkeenyaaf imootti yeroo itti fayyadamuun barbaanne interneetaan ala akka ta'u gochuu dandeessu jechuudha. Aappii barbaadan kamittuyyuu aappii barbaadan qofa itti fayyadamtanii aappiiwwan hin barbaanne immoo interneetaan ala gochuu dandeessan. Kuni maaliif sin fayyadu jettan dhaggeeffattoota kan koo namni tokko filmii ilaalaa yoo jiraate YouTube irratti ta'uu danda'a, Facebook irratti ta'uu danda'a, drama adda addaa, viidiyoo adda addaa ilaalaa yoo jiraate yeroo sanitti namni akka isaaf hin bilbille imoodhaan Telegiraamaan, Skypeedhaan, Viberaan waan barbaadaniin jechuudha. Messengeraan namni akka isaaf hin bilbille yoo barbaade aappii barbaade san interneetaan ala ni godha jechuudha. Akkaawuntiin isaa osoo jalaa hin badin jechuudha. Akkamitti gochuu akka danda'u isinitti agarsiisa jechuudha. Kana jechuun maalidha? Namni isin hin jeequ jechuudha. Yeroo barbaadanitti aappii san interneetarraa balleessuu dandeessan akka interneetatti fayyadamne. Wifiinis sanuma daataanillee sanuma jechuudha. Tokkuma steppiin isaa aappii barbaadan san qofa filattanii aappii san interneetaan ala godhuu jechuudha. Waan ajaa'ibaati dhaggeeffattoota kan koo. Hamma dhuma viidiyoo kanaatti yoo wajjin turtan akka irraa baratan abdiin qaba. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isinii jecha warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatanadha. Kanumallee mallattoo notification ol irra godhadha. Maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun dagatanadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa dhaggeeffattoota kan koo wanta kana hojjechuu kan dandeenyu aappii itti fayyadamnedha. Aappii ajaa'ibaati. Aappii kana Play Store irraa salphaamatti argattanii akkasumallee description jala isiniif linkii Telegiraama kan kooti. Linkii Telegiraama kan kooti san qabattanii gara Telegiraama kooti yoo deemtanis Telegiraama kan koo irraas buufachuu dandeessan jechaadha. Ibsa bal'aa argachuudhaaf aappii kana steppiidhaan akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Aappii kana argachuudhaaf Play Store irraa ni seentan. Ergasii Fire jettan. Fire Whale jettan. Akkuma amma sirraa argartan isa jalqaba irratti dhufe kana kilik gootan. Aappiiwwan baay'een jiranii isaan keessaa kan filatan jechuudha. Isa bilook ka jettu ofirraa qabdu kana Firewall isa jedhamtu kana ishee kana kilik gootan. Aappiin kun nama 100 oltu buufatee an install godha. Isinis na wajjin ni buufattu jechuudha. An install gochuu jalqabeera. Isinis install gochuu hin dagatinadha. Egaa aappichi gabbuusoo irratti argama. Hamma fixuu ni eegdu. Okay, install godhee fixee jira akkuma argartan jechuudha. Open jettan. Open jettanii. Egaa aappichi kana fakkaata jechuudha. Asirra continue jechuu ni dandeessanii. Akkanas harkaan qabdanii gara dabarsuu ni dandeessanii. Akkamitti itti fayyadama isaa maal akka fakkaatu asirraa ilaaluu ni dandeessan. Tokko tokko isaatiin continue jettan. Ergasii finish app ka jedhu jira isa kilik gootan. Akkuma argartan waliigaltee akka uumtan isin gaafata. Saanduqa lamaan kana keessatti right gootan akkuma asirratti argartan. Ergasii accept jettu. Egaa amma immoo dhaggeeffattoota kan koo kanatti off on wanti fakkaatu jirti. Ishee kana on ishee jettu kana kilik gootan. Ergasii asirratti dhaggeeffattoota kan koo baatirii keessan optimization akka gootan isin gaafata. Yoo barbaadan optimized gochuu ni dandeessan yookaan haaromsuu ni dandeessan. Hin barbaadu yoo jettan immoo ignore ka jedhu kana saanduqa kana keessatti right gochuudhaan ergasii ignore jechuu ni dandeessan yookaan optimized jechuu ni dandeessan. Kanneen keessaa kan barbaadan filadhaadha. Optimized akka godhu hin barbaadu ani yeroo na jala fudhata waan ta'eef isin baatirii keessan optimized gochuu ni dandeessanii. An ignore isa jedhu kana kilik godha. Ergasii amas on ka jettu kana kilik godha. Ergasii akkuma argartan dhaggeeffattoota kan koo okay ka jedhu jira. Okayidha. Akkuma argaa jirtan on ta'ee jira jechuudha. Sistemni kun on ta'ee jira. Asirratti argaa jirtan jedhee yaada on ta'ee jira jechuudha. Ammaan booda dhaggeeffattoota kan koo aappii barbaadan itti fayyadamuu fi itti fayyadamuu dhiisuu ni dandeessan. Egaa aappis bakka jiru kana kilik gootanii fakkeenyaaf aappiiwwan hundinuu asirratti argama jechuudha. Aappiiwwan bilbila keessan irratti argamu hunduu asirratti ni argama jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo akkuma amma asirratti argartan wanta lamatu argama. Inni amma asirratti agarsiisaa jiru kun wifiidha. Wifi bilbila keessanii yeroo itti wifi itti fayyadamtan bilbilli keessan internet akka itti fayyadamuuf jechuudha. Warroota wifi itti fayyadamtaniif. Inni lammaffaa irratti argamu dhaggeeffattoota kan koo daataadha. Warroota daataa internet itti fayyadamtaniif kan agarsiisudha. Egaa aappiiwwan hunda fuulduratti wantoonni kunniin lamaanuu ni argamu jechaadha. Amma fakkeenyaaf dhaggeeffattoota kan koo fiilmii wayii YouTube irratti ilaalaa yoo jiraatan yeroo sanitti namni akka isiniif hin bilbile yoo barbaadan jechuudha. Jalqaba wanti isin beekuu qabdan asin maalitti fayyadamtan? Wifi dha moo internet akka jedhu beekuun isin barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf wifi itti fayyadamtan yoo ta'e imo barbaadan jalqaba. Imo akkana gabbuutanii barbaaduu dandeessan asirratti illee bakka search baarii saanduqa kana tuquudhaan
imo jettanii search gootan salphumatti argatanii imoon isinii dhufaa jechuudha. Ergasii imo amma fakkeenyaaf asirratti isinii dhufee jira. Imo kana warroonni wifi itti fayyadamtan jechuudha. Isin waan biraa ilaalaa jiraachuu dandeessanii namni akka isin hin jeeqne yoo barbaadde yookaan imo itti fayyadamuudhaaf yeroodhaaf hin barbaanne warroonni wifi itti fayyadamtan isa wifi mallattoo wifi kana imo ni balleessitan jechuudha. Warroonni immoo daataa itti fayyadamtan warroonni daataa intarneetatti fayyadamtan yeroo sanitti imo itti fayyadamu yoo jettan imo fuulduratti mallattoon daataadhaaf jirti ishee kana fakkeenyaaf imo lamatti fayyadamu waan ta'eef dhaggeeffattoota kan koo lamaan irratti isinitti agarsiisaara ni balleessitu jechuudha. Appiin biraas kanuma jechuudha. Wanta biraati miti. Appii hin barbaanne san jechuudha dhaggeeffattoota kan koo intarneetaan akka hin hojjenne gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf kan biraa immoo Facebook isinitti agarsiisu. Facebook isa xiqqaa kan argaa jirtanii laayit isa jettuu kana isa kana irratti amma fakkeenyaaf ani daataatti fayyadama waan ta'eef daataa nan balleessa. Amma immoo as keessaa baay'ee jechuudha dhaggeeffattoota kan koo daataan Facebookii kootii hojjetamu hojjetu kan jedhu ni ilaalla. Argaa jirtan intarneeta nan qaba garuu hin banu tasumayyuu hin banu jechuudha. Sababni isaa maalidhaa fi daataa Facebookii kootii cufee jira waan ta'eef jechuudha. Amma immoo mee isa kana banee daataa kana banee isinitti agarsiisu. Isa amma argaa jirtan kana banee mee isinitti agarsiisu. Baneera. On godhee jira. Amma immoo achaa dhiqu. Amma immoo ni ilaaltu waan uumamu. Wow! Egaa akkuma argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo haala ajaa'ibaatiin banee jira jechuudha. Akka barbaadetti itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Duratti hin banne amma banee jira. Isin aappii barbaadan kamiyyuu bifa kanaan dhaabsisuu ni dandeessanii. Dabalataan immoo aappii biraa isinitti agarsiisu mee imo isinitti agarsiisu imo sarja godha. Akka amma argaa jirtan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo imo beetaa isa jedhu kana jechuudha. Imo beetaa isa jedhu kana daataatti fayyadama waan ta'eef isa daataa kana balleessa. Dhaggeeffattoota kan koo asirratti hin dogongoreenadha. Warroonni wifi itti fayyadamtan mallattoo wifi warroonni daataa intarneetatti fayyadamtan immoo daataatti fayyadamtan jechaadha isa kana. Garaagarummaa qaba sirriitti hubadhaadha. Amma fakkeenyaaf ani intarneetni kan koo daataadha waan ta'eef isa daataa kana nan balleessa. Imo warra seenii nam tokkoof haa barreessume. Nama kanaan haayi jedha. Haayi erga jedhee booda ni erga. Egaa akkuma asirratti argaa jirtan haayi jedhee raayitii tokko qofa jira. Kana jechuun intarneetatti fayyadamaa hin jiru jechuudha aappiin kun. Amma immoo dhaggeeffattoota kan koo intarneeta kan koo banee isinitti agarsiisu. Intarneeta kan koo banee daataa kan koo banee jira. Amma garasitti immoo haa deebinu. Ammas bakkuma nama saniitti jechuudha. Haayi jedhee ni ture miti. Raayitii tokkotu ture. Amma lama ni taati eegaadha. Waaw! Amma lama taatee jirtu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo waan nama ajaa'ibsiisu. Amma lama taatee jirtan nama saniif erguu kan koo ni beeksisa jechuudha. Haala kanaan dhaggeeffattoota kan koo appiiwwan as keessatti argaman kana keessa kan barbaadan daataadhaanis fayyadamtanii wifiidhaan warroonni fayyadamtan isa barbaadan jechaadha. Isa barbaadan cufuu ni dandeessu. Yeroo san namni tokkoyyuu namni isin jeequ tokkollee hin jiru. Fakkeenyaaf isin hojii adda addaa yoo qabaatan imoodhaan namni isin jeequ hin jiru. Messengeraan namni isin jeequ hin jiru. Appii barbaadan keessaa filattanii haala kanaan dhaabuu ni dandeessanii waan ajaa'ibaati itti fayyadamaadha. Namni na jeeqee jira maal jechuun hin jiru jechuudha. Appii barbaadan yeroo barbaadan itti ofirraa cufuu fi yeroo barbaadan itti banuu ni dandeessu jechaadha. Waan ajaa'ibaati waan kana itti fayyadamaa isiniin jechuu fi dhaggeeffattoota kan koo. Egaa dhaggeeffattoota kan koo barnoota kan koon har'aa kana fakkaata. Barnoota kan koo asumarratti fixee jira. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatanidha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhuudhaan yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo gallakkisu akka isin ga'u gochuu ni dandeessan. Akkanumallee maatiiwwan chaanaalichaa like fi share gochuun dagatanidha. Horaa bulaa.